Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Onkoloolessa 18 bara 2014 harka fuun dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo sagalee qeerroo. Sagaleen qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbu eegalee jira. Sagalee qeerroo har'aa keessatti jalqaba oduu isin dhageessisna. Itti aansuudhaan qophii addaas qabna. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Jalqaba hangafoota oduu. Mootummaan wayyaanee filannoo bara 2015 milkeessuuf deeggarsa hojjettoota imbaasilee argachuuf dhama'us milkii dhabe. Mootummaan wayyaanee hojjettoota waraana ittisa biyyaa qorannoof hidhaan dararaa jira. Uummatni Sidaamaa diddaa mootummaa wayyaanee irratti jabeessuun itti fufe. Oppiidiyoon caasaa qulqulleessuuf kan dhamaate keessatti bu'aa malee afuunshee koree giddugaleessa oppiidiyoodhaan gamaggamame. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Mootummaan wayyaanee filannoo bara 2015 milkeessuuf deeggarsa hojjettoota imbaasilee argachuuf dhama'us milkii dhabe. Mootummaan wayyaanee filannoo dharaan addunyaatti biyya dimokiraatawaa fakkeessuuf filannoo gaggeessaa jira jettee uummata impaayera biyyattii gowwoomsaa turuun ishee beekamaadha. Yeroo ammaa kanas filannoo 2015 gaggeeffamuuf karoorfame milkeessuuf imbaasilee Ingiliz of dura qabuun walgahii hojjettoota imbaasilee mara waliin tikni mootummaa wayyaanee akka gaggeessuuf akeekame irratti mormiin eegalamee jira. Walgahii guyyaa 3 tikni mootummaa wayyaanee hojjettoota imbaasilee walitti qabe keessatti hojjettoonni kanneen gaaffiilee tokko paartiilee mormitoota diddaa yoo gaggeessan deebiin keenya maali? 2 rakkoo haqa dhabinsaan uummatni imbaasilee keenya irratti tarkaanfilee yoo fudhate itti gaafatamaa hangafummaa ta'uu keessan akkamiin mirkaneeffanna? 3 imbaasileen Ingiliz imbaasilee biroo walitti mootummaa wayyaanee waliin akkamiin hidhata olaanaa qabaate? Kanneen jedhaman burquun tika mootummaa wayyaanee hojjettoota kanneen kaan doorsisuun addunyaatti dimokiraasii dharaa agarsiisuuf tattaaffatte milkii malee hafeera. Oduu filannoo waliin wal qabateen sagantaa filannoo fi mormii miidiyaadhaan itti gaggeessuu qopheessina jechuun mootummaan wayyaanee paartiilee mormitootaa onkoloolessa 17 2014 hoteela Giyoonitti kan walitti qabde yoo ta'u paartiilee mormitootaa addatti paartii mormaa Samaayawii paartii jedhamu filannoo haqaa tahuu osoo hin mirkaneeffatiin akkamiin sagantaa baasna jechuun jeequmsi uumamee fafa wayyaanee paartiilee mormitootaa irratti akeekte milkii malee hafeera. Mootummaan wayyaanee hojjettoota waraana ittisa biyyaa qorannoo fi hidhaan dararaa jira. Waraana mootummaa wayyaanee dabalatee diddaan mootummaa wayyaanee irratti jabaachaa kan dhufe yoo ta'u ilmaan Oromoo waraana ittisa biyyaa keessaa gaafataniin kan wal qabate waraana ittisa biyyaa bahaa keessatti qorannoo fi hidhaan eegalamee jira. Waraanni ittisa biyyaa bahaa Oromiyaa gaaffiilee dabalinsa miindaa fi miidhamuu uummataa gaafachaa kan turan yommuu ta'u mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo addatti isintu kakaasaa jira jechuudhaan hidhaa fi qorannoon yakkaa jirti. Miseensa waraanaa ittisa biyyaa kan ta'e Darajjee Malaakus sababuma kanaan qabamee mana hidhaa mootummaa wayyaanee giddu galeessa Direedawaatti argamu keessatti darbatamee jira. Oduu wal fakkaatuun lola uummata Gaambeellaa saba Majangirii fi saboota biroo dabalatee waraana ittisa biyyaa dhiha biyyattii gidduutti eegaleen uummatni 1000 qe'ee isaa irraa kan buqqa'e yoo ta'u waraana ittisa biyyaa keessaa 150 ol kan ta'an ajjeefamuun kaan hidhannoon isaanii irraa hiikkatamee jira. Mootummaan wayyaanee waraana ittisa biyyaa ajjeefaman dhoksuun yeroo ammaa kana hospitaala Minilik keessatti reeffa isaanii kuusaa jira. Humna uummataa diddaa kana gaggeessaa jiru diiguufis uummata Oromoo fi Gaambeellaa walitti buusuuf kan isin ajjeese Oromoodha olola jedhu waan eegaleef sabootni cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessaa qabsoon uummata Oromoo mirga dhala namaa addatti kan sabawwan cunqurfamoo dabalatee ta'uu akka hubattan sagaleen qeerroo waamicha dabarsa. Uummatni Sidaamaa diddaa mootummaa wayyaanee irratti jabeessuun itti fufe. Mootummaa wayyaanee dhiibbaa olaanaa ilmaan Sidaamaa irraan gahaa kan as ga'e yoo ta'u uummatni Sidaamaa addatti daldaltoonni magaalaa hawaasaa keessatti argaman gibiraa fi buusii mootummaa wayyaaneedhaaf hin kaffallu jechuun diddaa itti fufan. Mootummaa wayyaanee uummata biyyattii keessaa saamaa fi ari'aa kan as ga'e hundeen buqqa'e malee maallaqa ittiin hidhamnuuf hin buusnu jechuun didee jira. Yeroo garaagaraattis diddaa wal fakkaatan barattootaa fi hojjettootaan wayyaanee dura dhaabbatamaa turuun ni yaadatama. Aanaa Harooressaa keessatti mootummaa wayyaanee hojjettoota poolisaa ta'an qoratamuu qabdu jechuun yeroo ammaa kana qorannoo gaggeessuu irratti argamti. Dargaggoonni Sidaamaas diddaa uummatni Oromoo gaggeessaa as ga'e cina akka dhaabbatan ejjennoo isaanii sagalee qeerroof dhaamanii jiran.
OPDO'n caasaa qulqulleessuuf kan amaate keessatti bu'aa malee hafuun ishee koree gidduu galeessa OPDO'dhaan gamaggamame. Yeroodhaa yerootti mootummaa wayyaanee EPRDF shakkii adda bilisummaa Oromoo keessa seenee jira jedhuun sagantaa caasaa qulqulleessuu dhiyeessiti. OPDO'nis akkuma sagantaan kun dhaqqabeen hanga aanaatti caasaa keenya qulqulleessina jechuudhaan baajata olaanaa ramaddee eegalteetti. Yaa'ii jaaffaa OPDO'n Adaamaatti ta'etti dabalamee hojiin hojjetame gama uummata qabachuu fi caasaa qulqulleessuun bu'aa malee ta'uun isaa gamaggamama koree gidduu galeessa OPDO'dhaan oolameen dubbatamee jira. OPDO'nis yeroo ammaa wal qoqqoodinsi hamaan mudachuudhaan keessi ishee daran burkutaa'ee jiraachuu keessa beektonni saaxilanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya oduu keenya har'aa kanumaan golomna. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Qophii addaa. Uummata bara baraa malee mootummaan bara baraa hin jiru. Nageenyaa fi tokkummaan dhaabbachuun uummatootaa akkasumas sodaan kan ishee shororkeessu TPLF wal nyaachuun saboota anaaf qoricha umurii konaaf dheeressuudha jettee amanti. Kana ta'uu isaatiin humna afaan qawweetiin taayitaa tasatti akkuma of harkatti galfatteen tarsiimoo dulloomaa fi gatamaa koloneeffattoota durii kanneen akka Ingilizii fi Faransaay fa'aa luqqaafattee as baate. Kunis uummataa fi uummata wal nyaachisuun nageenyaa fi tokkummaa isaa dhabamsiistee xiyyeeffannoo isheerra jiru kolaastee danda'amnaanis jaarsa araaraa taate dhiyaachuu milkoofnaan uummata adda adda ba'ee bara baraan gabrummaan bulchuudha. TPLF erga gidduu galeessa biyyattiitti seentee booda dhimma kana ilaalchisee diraamaa ishee isa guddaa kan jalqabde sablammii gurguddaa biyyattii keessatti argaman keessaa na dorgomuu danda'u jettee kan sodaattu lamaan Oromoo fi Amaara ibiddaaf cidii walitti gochuun ture. Kunis ta'ee jettee Amaarota Oromiyaa keessa jiraatan keessaafuu Baddannoo fi Arsii Arba Guugguurratti ofiif mancaastee adda bilisummaa Oromootu akkas godhe jechuun viidiyootii waraabdee diraamaa sukkanneessaa uummata mataa ishee uummata Tigree Hawuziin irratti raawwatte daddabaluudhaan uummatni Oromoo fi uummatni Amaaraa akka dhiiga wal dhangalaasan dhoksaan hojjechaa turteetti. Haala kanaan Oromootiin as galagaltee nafxanyoonni deebisanii isin bituuf anatu isiniif wayya jecha achi garagaltee ammoo uummata Amaaraatiin Oromoon bakka taayitaa qabannaan baroota dabraniif miidhaa gita bittootni Amaaraa irraan ga'aa turaniif gumaa isin ba'a. Kunoo ilaalaa Baddannoo irratti waan isaan godhan, ilaalaa Arsii Arba Guugguurratti waan isaan raawwatan jechuun diraamaa ishee isa sukkanneessaa lubbuu namootaa taatota yookiin akters gochuudhaan hojjechaa saboota gurguddaa lamaan kana akka isaan wal hin amanne akka wal shakkan tokkummaan akka hin jabaanne gochuuf humna qabdu hundumaan waan dandeessu hundaa gootee ijibbaatteetti. Tokkummaa laaffistee uummatichi humna dhabee akka bitamuuf yoo ta'eyyuu waan isheef milkaa itti fakkaate iyyuu garuu ammoo yeroo hunda akkuma wareertetti aduuma boqonnaa hin qabneen gatantaraa har'a geesseetti. Oromoof Amaara irratti qofa otoo hin dhaabbatiin naannolee Oromiyaa guddittii waliin wal daangessan hundaa lafti keessan daangaan keessan amma asiittidha jecha karaa bahaa fi kibbaa Sumaalee wajjiin karaa dhiyaas Benishaangul Gumuziin hamma hidhachiistee Oromiyaatti ergitutti ga'uudhaan wal nyaachisaa turte. Amma immoo kunoo Oromoof Gambeellaa wal nyaachisuuf shira eegalte. Kana hunda gochaa kan turteef ammasitti jirtuuf sababni isaa tokko akkuma walitti tuqame saboota kana adda adda qooddee laaffistee bituuf yoo ta'u kanarra darbees sababni isaa inni olaanaan kan beekamuu malu Oromiyaaf biyyootii walabummaa qaban olloota Oromiyaa ta'an akka wal hin daangessine walirraa laguufidha. Tooftaaf tarsiimoon TPLF hordofte as geesses kana. Kunis sababni isaa Oromiyaan biyyoottan ollaa ishee walabummaa qaban waliin yoo wal daangessite dhaaba falma kolonii kan ta'e adda bilisummaa Oromoo hidhannoo fi loojistikii waan garaagaraa galfachuuf haalli mijaawaan uumamuu danda'a sodaa jedhu waan qabduufidha. Kun ammoo taanaan akka salphaatti lafaan amma qabadhee jirurraa na ari'uun lafa bilisoome kan mataa isaanii qabachuu danda'u. Deeggaraan adda bilisummaa Oromoo biyya keessa jirus baay'ina uummatichaan walqixa waan ta'eef haala mijaawaa kanatti fayyadamanii akka sunaamii nurra galagalu yaaddoo jedhudha. Qabbana hollatti wayyaaneen yeroo hundumaa. Hunda caalaa ammoo kan nama dinqu wayyaaneen eenyunu caalaa diinummaan moggaaftee kan isheen hadheeffachaa jirtu biyya mataasaa irratti uummata hojjetaa ta'ee bulu saba Oromoo waan ta'eef Oromoo fi Oromoollee walitti buustee Oromoo fi amantiillee jidduu xuuxuu gumaa keessee darbuuf raftee buluu dadhabuu isheeti. Yeroo boolla qottu gad fageessitee hin qotiin abbaa itti galu hin beektuuti jedhamullee TPLF garuu hubachaa adeemaa waan jirtuun fakkaatu.
TPLF bara umurii taayitaa ishee dheereffachuuf jecha saboota walitti buusuudhaan impaayera biyyattii waan Ruwaandaa fi Sumaaleen keessa darban gochuuf kan kutatte fakkaatti. Wayyaaneen akkanatti uummata walitti buusuu isheetiin eenyutu bu'aa buufata laata? Wayyaanee moo uummata? Kutaa ittaanu keessatti ilaalla. Garuu kanas ta'e sana yoomillee dhugaa eenyullee haaluu hin dandeenye tokkotu jira. Kunis uummata bara baraa malee mootummaan bara baraa hin jiru. Walakara nufa ambo kupanegi Finfinne sila Kenya Milano dina Kenya Sabbatanis kan Kenya Milano dina Kenya Sulultanis kan Kenya Milano dina Kenya Burayunis kan Kenya Milano dina Kenya Sanjafanis kan Kenya Milano dina Kenya Gore irrana nufa matu kupanegi Jimmanis sila Kenya Ilanu dina Kenya Wajalera nufa Jimma kupanegi Waliso sila Kenya Milano dina Kenya Gore irrana nufa matu kupanegi Jimmanis sila Kenya Ilanu dina Kenya Gore rana nufa matuku panegi Jimano sila Kenya Ilano dina Kenya Sololo biborana Kujibalen kan Kenya Ilanu biya Kenya Karrayu arsi harari Kamisenis kan Kenya Ilanu biya Kenya Sena Kenya balesuf karora bafatani Ilanu biya Kenya Adama fafudachuf karanu rambasani Ilanu biya Kenya Sololo biborana Kuji arsi kan Kenya Ilanu biya Kenya Karrayu fi arsini hararinis kan Kenya Ilanu biya Kenya Sena Kenya balesuf karora bafatani Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanumaan raawwata. Qophii waliin kan isin waliin tures an Biiftuu Galmooti. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.